بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بها إليه طريقا وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم، وعلى آله وأصحابه ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، إن شاء الله تعالى فهذا درسنا اليوم في هذا الليلة درس أمر التاريخ والعقيدة والسيرة، يعني وتعظيم العلم أيضا. نتكلم في مجال هذا، ثم بعد ذلك ننشر وأيضا يفسر قولا وقولا، ثم بعد ذلك إذا عندكم مشكلة أيضا السؤال نسأل، يعني من عنده يعني قدرة يجيب، ومن عندنا ليس قدرة، يعني وكل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. نما هندو تعالى نما وابيه تجرا نتيس نموتا مولجرا أبوتا خينيا جرا، دكتوروتا خينيا تجرا، برسيسوتا خينيا تجرا، غرا إساني تولد برسنايچو غرا إساني تيغا فولد برسنو ديبسا قوبسدان إسني قديمنا وان غافي سنبرا تجروتو تا غافتا يوجرات ني غافتا دمر. أما في مجال نتراديمنو مجال برنوتا علمي رتنا مخخاسو برنوتا لنجي دوبا نما قراتي تجروف غوتم ما نما غوتم ستوچو. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذا المحاضرة موضوعه تعظيم العلم. محاضرة نتيران تنرادي بچوتي الرومة تدرين سي تعظيم العلمية. تعظيم العلمية علمي خبجو، علمي قدسو، علمي تصدر كابل برنوت التيجودا. ومن لا يكرمه العلم لا يكرمه العلم. نما علمين خبني، نما علمين قدسني، علم اللي نسم قدس تجو. علمين أكاسي قدسو يو خبر أكاسي قدستو يو خبر بادو تاتي duraan dursa ati mataa hankeetiin ilmii guddisuu qabda jechuudha. Ilmii guddisuu jechuun akkam? Ilmii kabaju jechuun akkam? Akkamitti ilmii tana kabanya? Khulaasatul lafzi u'iddat بالتقاطها المقصود الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه النموذج من كل باب ليكون في نفوس طلبة العلم شمس النهار ويترشه بعدها إلى العمل والذكار. wanni nuti asirratti dubbachuudhaa deemnu mawduuni ilmii guddisuu fi ilmii kabajuu kan jiru akka khulaasaatitti, akka nootiititti, akka cuunfaatitti kaamee jira. Mata duree akka cuunfaatitti akka nootitti kaamtee jirtu tana jala baabotaatu jira, akkuma san asiilaadhaatu jira, dawaabita garigariitu jira jechuudha. dawaabitaalee garigarii san keessaa wanni nuti guddoon dubbannu qabxiin guddoon maali jennaani, qissaa gabaabduu takkaan eegala kitaabni kuni. qissaan sunis maal jetti? namtichaatu karaa deema. namtichi karaa deemu kun lagatti dhufe laga bahuudhaaf. akkuma laga bahuudhaa dhufeen layni guute, bishaan layni saaqataa guute, laga bahuudhaa isaa deemu jiru layni guute. yeroo tana lagan baajee hogga deemu aadatti araboonni yoo bishaan guute weelkaa yookaan qalqalloo tanatti maal godhan? qalqalloo tana hafuuratti hafuufaniiti, qalqallootti hafuura guutanii, hafuura qalqallootti guutan san qalqalloo san gubbaa afaan isii hidhatanii qalqalloo rabbaanii qalqalloo irra ta'an. sanbooda qalqalloon tun bishaan gubbaa deemtiini, sanbooda bishaan sana akkasitti ce'anii baatu. yeroo tana namtichi kun bishaan kana laga ce'uu barbaadee dhufee gizee bishaan laalu layni silaa walitti dhiyoodhaa xiqqaadha. laga kana ce'uudhaaf hafuura xiqqootti hafuuffadhee irra taa'e naga hajee xiqqootti hafuufee hafuurallee waa ittiin guunne ka'ee bishaan kana gubbarratti bee. yeroo duuba bishaan kana gubbatti amma afaanti kana sidhaa xiqqoo shalap godhe
akka uummanni keenya shalabin godhin juusan gartee shalab godheedhaan jabeeffanne gizee inni bishaan walakkaa ga'u qanqalloon hafuura gadhiifte gaafa qanqalloon hafuura gadhiiftu inni bishaan jalatti gallime qanqalloon inni gubbaratti ol deebiteewu inni jala dabre yeroo kana namtichaa moggaa dhaabbatu maal jeen afaan arabiffaati yadaaka ookata wafuuka nafakaa jeen akkana jechuun afaan oromootti yadaaka ookata wafuuka nafakaa jechuun yadaaka yaduka harka hankeetiini ookata hidhatte wafuuka afaanuma hankee kasirra jiru kanaani nafakaa abuufatte namni ati qomattuun jiru ifumateetiin qomattamte laygallee ifumaaf nyaachifte deemii jeetti qoble namtichi dhaabbate maal irratti qissaan kun yookaan maymaayisi kun yadaaka ookataa wafuuka nafaka wabilmisaal yattadi'u lmaqaal haakadha yaquulu arabiyyuun misaalaani dubbiin ifa namaa taati jedha fakkeenyaan namtichi kun amma yeroo tanatti maal godhe jennaan silaa yeroo isaa taqabutti fayyadamuu oole yeroo isaa itti fayyadamu hafuuran sirritti afuufachuu takka lammaffaa irratti immoo afaan silaa hafuuran afuufe san qaceelootti hidhachuu qaba ture hafuura itti guuttachuu dhabuun hanqina tokko lammaffaa afaan san sirritti hidhachuu dhabuun hanqina lammaffaati sadaffaatti immoo lubbuu isaatiif kasaare jechuudha arraan tana ijoolleen teenya namoonni barnoota hoggaa baratan barnoonni isin barachuu jirtan kun weelkaa isin ceesiftu tafuula keessan addunyaa fi akhiraa daandii isin ceesiftutti hafuura guuttataa jirtan chaarjiin guyyaa arraan tana qaraatiin itti tantu chaarjii boruutii beekadhaa fi boruu hankee beekuu yoo barbaadde arra bakka oolte bilaali ati boruu gammachuu ni feeta boruu dhiiraa wajjin tarkaanfattee salphii galuu ni feeta guyyaan kan kee arraan tana guyyaa arraan tanaa hibzi irratti jabaachuu barnoota baratutti jirtutti jabaachuu yoo barnoota arra itti jirtu kanarraa laanfatte akka namticha duuba hafuura silaa itti guuttatuu qabu itti guuttatuu oolee afaan silaa hidhatuu qabu hidhatuu oolee galaana bishaanitiin nyaadhame ati immoo galaana jireenyaatu si nyaatutti jiraa beeku nama meeqatu gaafa silaa barnoota baratu rafee gaafa natiijaan barnoota sanii yookaan qabdiin dhuftu bu'aa jiraa beeku ati akka boruun boonyeef guyyaan arraan tanaa ijji gamnaa dura boochii jette oromoon yoomi guyyaan ati bo'uu qabdu guyyaa barnootaa kana guyyaa walitti bo'uu qabnu guyyaa arraan tanaa kana boruu sanii miti gaafa namni booda bagartee bakka takka dhaqee umriin isaa maddii damsoddom geessee fuudhan yoo kaa'uu rakkoon adda addaa irra dhuftee rakkinni chitti isa mudate guyyaa san guyyaan isaa bo'an guyyaa sanii miti guyyaan walii boohan arraan tan guyyaan baradhu waliin jan guyyaan ilmoo hirriiba dhoowwan guyyaa gaafa isin kuftee si boochee dhuftee si garaabaa fi waraqaa carqi lafaa guurtee miti arra guyyaan arraan tan nuti namni waraqaa nuu fuudhee waraquma sanuu nuu fuudhee nu maraatuu ni qabna maraatuu ta biraatiin nu jira ijoolleen teenya akka maraatuu biraa maraanneef arra ilmaan keenya yoo qabanne bakka kanatti yoo qabanne arra isin hangi wal gaddeenya yoo wajjiin karooran baafne ilmaan keenya ilmaan warra waraqaa guuruu sanirraan nuu keenya kanaat irra badan hajaraa waraqaa lafaa fuudhellee ijaan laala bara keenya ka waraqaa itti hannan gartee waraqaa tana lafaa fuudhuu miti waraqaa tana agartee wahiit irra jirtu hin beekne bar ka waraqaa guuru san qiima qabdi jee bar waan qiimaa irratti bare san irratti maraatee bara si galee guyyaa takka rabbi nama san yoo fayyise namni sun sammuun isaa duraa waa bartee bar nagaa deebee baran gasuma keenya kuyyoo hadi biddeen tokkoffaa irratti wallaalummaan isa maraachite takka ha jireenyi inni keessa jiru arraan tana irra hedduu ijoolleen arraa wanta umrii teenya wajjin nuti barachuu turre irra hedduun isaanii arraan tana namummaa irraachi ba'anii jiran maaltu waan kana nutti fide kan jiru tokkoffaa irra wallaalummaadha lammaffaa irratti baalagummaadha nama nu dha'uu dhabne awwannin galatoonfadhu keessaa gaaf tokko abbaa kiyya rabbi rahmataa haa godhuu fi akkuma namni deddeemu kana yeroo takkaanis keetiin qajeele waan namni ta'u saniin taajee hoggan kee qajeelu karaa saaqataa kana wajjin ijoollee wajji gaddeemee gisee nan jiru abbaa kiyyaa fi eessuma maashoo kana rabbi rahmataa godhuuf abbaa kiyyaa fi abbaan kiyya hundatti yaamee halkan dhufanii marsanii na qaban
وقوي إنسان نكبن هركام فيه نكبني بركما كمان هيدني يفدن وقوي إنسان نفدني بركمتنا كذي إنسان فدني نجيسن هركان غارب فيه ودون قوي سام فيه جسم بيه سلار ركرنجر نمبيها وقوي نم فيه قوي سما جو كنا مللي يا تدا urta harka ka bukhana dugana kaysa sonan le bakamale le nade natti furguise mira khira jala gure namichi jawala si mira de jara gure gora matani go mata gora ubana la ya ubang la fade la ya ganda hay nyachi tena la ya dar gubbo tana ubana gara kaysa jele nade a chingara gale a chittu fani na marsari abba khiya on jinga baga bajare la chutu na kabani na hidani jere je bonarra nagalchan irgan guya san kabani takkaamitti gama lalle odoo akkasitti nama nu qabu qabaanne arra irra hedduun abbaa akkasii dhaban obboleessa akkasiitii fi eessuma akkasiitillee dhaban obboleeyyan keenya uleen nuti arraan tanaa fi lolli nuti arra hammeenyatti ilaallu kun guyyaa takkasii fifa anamma gaafa sammeenyatti ilaaluu ture arra immoo ittiin hin dhaaddadha waan sana ummaan tiyyaa namni akka isii uleedha illee nama shaf godhu hin jiru شافنا وقتنا في خليفة مبيا وجينا حصينا من خيني ساسينو تجول لقى مثلاً أكمل جرتفا ولينجنة وجينا حصينا بوانا كمان بالنا نجي قام توكو بيزنا كمان اللي بوانا كابو نبتة وكمل جنسيمو كمان جزنا كمان على نجري سرير سامما ديزنا كابو انتلو أنا تمتيرا كوفتيرا يفتيجان تومين سولة مسيسو أران تر أكمل استاد تكداوي تندرتا الحمد لله رب العالمين wanni waan kana haasee arra ijoollee teenya ta'ulee dhabdee tabaalagummaan dalkaan keessa jiru jira haqiiqa ulee tana haadha fi abbaa qofti irratti ilaaluu qabnu hadaraa ararraa haasadhaa garee takka nu jaaradhaa annama isinii wajjiin isin fuula dur jirurraa waan kanarratti aadanis seerrinis amantaanis waan baditti nama deemu jiru naman dhiiftu tanaaf beekaa seerrinis ilmoo tumiinsaa fi akka feetetti illee yoo hatumtu taate nillee gaafatamtu gaafiin numa jirti gaafiin seeraa beekamaadha garuu badirraa dhoowwine gaafaati yatte akkaataan isaa haa garagara ta'u malee himannaa yoo ati beekte waa wanni biraa muuntuun hin jirtu gara seeraatiin illee kunoo nama as keessaanii qabna Ibraahim ni jira nama wajjin xiqqoo afaan waliin beeku akkuma san obboleessa Abdulrazaaqis akkasii gara moo diiniitiin illee yoo jee sheekan keenya ni jiranii gara aadaa manguddootiin illee yoo ta'e namoota if keessaanii qabna ofitti haafillee abbootii teenya wajjin haa mari'annu manguddoota keenya wajjin mari'achuu haa eegallu hadaraa diin islaam qawaa'ida isaa 5 keessaa tokko aadatul muhakkamadha aadaadhaan murteeffatanii aadaadhaan bulanii deemuun shari'aa islaaminaati tana dhageeffadha tana ammas baradha irra deebi'aa tana ammas manguddoon teenya keessa hoo ضروريات الخمسة خيسا إسلام من سير التنسي ومرتيستو أحكام الإسلامنا شن قواعد الإسلامنا شن ضروران الإسلام ما شن أكره وجه نقرأ سرنا كذا كذا أمتها أنا اللي قدار ورمولي شن جاني ديبني سرني كذا ورموت اللي نكس جاني خرنا ديبني هي رسالة اللي جتشو تجرا نتسانين جنة حقيقة وني لفجر إسلام مرة خان شرن قواعد إسلامنا شرن كيسا فكينيا أحكام إسلامنا شن أحكام الدين إسلام ما مرتين general principle general regular law كيساتي سير إسلام ما كيساتي سير كيسا criminal law في civil law يجرا أكا ساينس تيودي بيت أكا هير موتوماتي civil law في criminal law يجون criminal law يجون سير يكا يجون criminal law janin serri akka amantii islaaminaa keessatti lama qofa civil law janin seera hawaasummaadha seerri hawaasummaa islaamummaa keessatti 4 yoo sadii fi lama meeqa 5 kan shanan seerri yookaan qawaa'idni murteer ruuliin islaaminaadha shanan maali yoo jenne tokko alwaajib janin واجب يجون ما يصاب على فعله ويعاقب على تركه جنين واجب يجون وايو دليل سوا برغت وايو ديف تكتادمت خوني سير حواسم ما خيس تلكاو سير حواسم ما خيسا سير
yoo dhiifte qixaaxamtu keessatti jechuun kun seera walooti. Lammaffaa manduub jedhaniin sibiiloo jala jirra. Manduubni kun maa yusaabu alaa fi'lihi walaa yu'aaqabu alaa tarkihi. Waan yoo dalayde sawaaba argattu dhaga'u jirtanimi isiniin gaafadha boodara. Nama deebise badhaasas ni jira. Isiniin gaafadha. Namni deebise hayyee. Lammaffaan manduub jenne tokkoffaan waajib. Manduub jechuun maal jechuudha? Waajiba jechuun maa yusaabu alaa fi'lihi wa yu'aaqabu alaa tarkihi. Waan yoo dalayde sawaaba argattu yoo dhiifte immoo hin qixaaxamtu. Maaliif dhiiftaa jedhii si gaafatan. Walitti dhufeenyuma hariiroo hawaasummaa yoo dhiifte barra yoo nama dhufe akkam jedhaniin gara tuubi booba gara gahaan dhuftanii inumaa namni kun nu kabajee dhufe waan akkanaa jira barra. Yoo hafte immoo tuffiiteenya sembise moo wannumti haftee maalii gaaf tokko tokko gaafii jira. Kanuma keessa ammas manduub ka jedhanii jira. Manduub kun maa yusaabu alaa fi'lihi walaa yu'aaqabu alaa tarkihi. Waan yoo dalayde sawaaba argattu yoo dhiifte immoo hin gaafatamne maaliif hafte siin hin jedhan. Guyyaa jira guyyaa walitti dhufeenya hawaasaa mariin mari'atamu. Ha yoo hafte maaliif hafte siin hin jenne. Hagaruu yoo dhayte baga nuu dhufte siin jedhanii si jaalatan. Sini garee waan fahimtu haadhil qadiyyaa sadaffaa mubaah jedhaniin. Mubaahiin kun sibiiloo keessatti sin lakkaawamu inni lakkoofsi isaa sibiiloo jala. Walaakin isa dalayde dalaguma baatte namni si gaafatu hin jiru. Dubbiin tun dubbii jabduu namni keessattuu fatwaa godhu namni keessattuu islaamummaa hin dhaabbadha jiru waan nama shanan afaaniin asitti akka qoosaa godhee haasa'u kana amata kudhan qaraatee wanni kun sii galuu jechi. Wamma nama afaanii akkana osoo haasa'u kana gurguddaa deemu kana yoo gaafatte mee waajiba jedhanii boo waajibnummaan kun maali yoo itteen ni hollata deemee. Mamduummaan maali yoo itteen haraamummaan kun maali meejiin gaafadhu. Irra jirra amma sadaffaa irratti maa laa yusaabu alaa fi'lihi walaa yu'aaqabu alaa tarkihi. Waan yoo dalaydes maa dalayde siin hin jenne. Yoo dhiiftes maa waan kana godhuu dhiifte siin hin jenne. Inni kun bayna al-amrayni jedha. Jidduu sibiilooyitii fi jidduu kiriminaalooyii ta'a. Adda eegammoo jara sana lamaan. Namni kana dalage kanattis hin dabru. Karaa warra kiriminaalooyittis oliin dhufu warra duuba sibiilooyittis gadi hin dhabu. Jidduma tana ta'a inni masara yoon fakkeenya isinii godhe. Amma lulluuqata gaaf garigarii bunaan lulluuqatta. Gaaf garigarii hojjaa lulluuqatta. Gaaf garigarii bishaanii lulluuqatta. Gaaf garigarii faantaa lulluuqatta. Waan kana kanaa lulluuqachuun hin ta'u kana malee namni siin jira. Gaaf garigarii nyaata foon nyaatta. Gaaf garigarii raafuu nyaatta. Gaaf garigarii shuumoo nyaatta. Gaaf garigarii immoo haawuu nyaatta. Waan kana nyaatuufis so'aman argattu. Dhiisuufis so'aman argattu. Bishaan haayilaandii fi noormaalii jira fakkeenyaaf. Lookaalii fi kunammaan tana warra sila haayilaandii qulqulluu fasilaamaan tana hin lookaalii kana jechuudha. Yoo haayilaandii dhuydes bishaanuma dhuydeeti. Dheebuma itti baata guddatu. Yoo kana dhuydes tokko jechuudha waluma qixa yusaawii beeynahu wal qixa isaan lamaan. Gaafni ati immoo sawaaba argattu niyyaadhaan. Akkamitti bishaan kana dhugee jimaa kana qama'ee lulluuqqata kana lulluuqqadheetiin salaataa gaafa jette. Takka urkeetiin qur'aana qaraa gaafa jette lama. Gaafa yookaan hajjis ta'u ibaadaniin godha jette takka ooyiruu abaluutiin dhaqee horii san durallee qoqqoo kaayoo fayyadu taate laal mujarrada nyaatu mujarrada dhuguutii fi nyaatuutiin so'aamni argattu hin jirtu. Dalagaa immoo isa booda nyaadheetiin dalagaa jettu saniin so'aaba argatta. Kuni ibaadaa keessatti dalagaan namni dalagu taa'aadatii jira ta ibaadaa jira waa lamaaf namni hojii hojjeta. Amma qaama hora gadheenee dhiqannu waa lamaaf laga dheenee dhiqanna. Majaalli kun majaala nama guddaati. Majaala ijoolleetii mitirraa deebinaa ijoollotaaf. Ammaan tana gaafa laga dheeyitee qaama dhiqattu akkanuma dheeyitee yoo bishaan kana matatti ganneeyitee qaama guutuu dhiqatte dhiqannaan tun dhiqannaa aadaati malee dhiqannaa ibaadaatii miti. Dhiqannaa aadaatii jira. Dhiqannaa ibaadaa jira. Nyaata aadaa jira, nyaata ibaadaa jira. Bishaan kana dhugaatiin ta aadaatii fi ta ibaadaa jira.
akkamitti aadaa goona akkamitti ibaadaa goona gaafneettu niyyaa teetiin ibaadaa goota niyyaa teetii sun aadaa deebifti isin galee gaafa niyyaa dhiibte aadaa deebifti aaduma taati uduu inni lafa amma lafaa kaanee qaamni nutti oowwe yoo dhiqanne yoo niyyattee uduu guutattee haqa dhiqadheetiin salaata jechuun kan niyyaan si keessa jiraatu taate uduu guutattee yoo dhiqatu taate so'aa bargatati wamma kanaan sadarkaan isaa ol kaate dhiqatuun kan kee ibaada taallaa dalaguma dalii duwwata ati akkasuma niyyatuun keetis ibaada al-umuuru bimaqaasidihaa innamal a'maalu binniyyaat dalagaan ilma namaa niyyaan fayyaa taati yoo niyyaan kee bira hin jiraanne immoo baddee daaraa taati isinii galee akka dalagaan teessan baddee daaraa hin taane akka dalagaan tee nyaatarraa ibaadaa nuu taatu kan godhannuun niyyaadhaanii warra niyyaa tolbate rabbi nu haa taasisu jamaata keenya rabbi isin haa barsiisu rabbiin isin haa barsiisu hayyee manguddootaa miti gaa'ee isin gaafii ol gaafanna maal waan amma lakkoofnesa waa meeqa innime waliigala meeqa inni sadeen nama dubbanne malee waliigala shani mee sadeen san keessaa tokko hanuun harka baaftan namni tokko namni biraan dubbatina awoo isaa sitti himeen saadhiisa kabiraame namni biraa akka baasaame takkuma himee Allahu akbar Allahu akbar wajib haye Allahu akbar mandub Allahu akbar Allahu akbar haye bena bira dubartoota keessaa illee yoo jettan rakkoon kan warka baastanii namni baase yoo jiraate sadi dubbannee lama jammaan ni manii jiran tokkumaa taate himanis yala haye mee namni guutu takkitti haftisan takkitti hafte takkitti hafte addan baani mubaah jenne mubaah jenne tana taswaaban qabne tana takkatti daarektii mujarradatti swaaba qabne taniyyaan swaabatti deebisan afuraffaan makruuh janiin makruuh jechuun maa yusaabu alaa fi'lihi ma alaa tarkihi walaa yu'aaqabu alaa fi'lihi waan yoo dalayde qixaaxan qabne waan yoo dhiifte immoo swaaba qabdu maaliin jeemma osoo barreeffattanii deemtanii waan silaa amata guutuu waan silaa jireenya keessan guutuu ittiin rakkattan fixxanii turtanarra barataa jechuun namni gaafa muhaadaraa dhufu gaafa bakka walgahii bakka waan adda addaa deemu dirqama qalamaa fi daftara harka qabaatu barbaachisa jireenya keessan keessatti illee waan kana hin dagatina ganaa irra boodaaf qalamaa fi daftari namni hundinuu barataadha nuti hundinuu barataadha barnoonni haa wal caalu malee bayotaan haa garaagara taatu malee ati jireenyaas karaa isaa jira ani immoo namanna karaa isaa jira ta'a si galee ati jireenyis waan si barsiisaa jiru kana barreessuu abdaatis bara awwaan achi namni karaa isu barreessu jira ati immoo si waan jireenyis karaa isu jiru guyyaa guyyaa waan dhaga'u jirtu hikmaalee garaagaraa kan dhaga'u jirtu kana barreessuu qabda yoo tanan barreessine borwanni ati ittiin nama taatu hin jirtu waan ta'eef isin galee kanaaf qabxiin afuraffaadha makruuh jenne makruuh maa yusaabu alaa tarkihi walaa yu'aaqabu alaa fi'lihi والآخر أيضا والخامس محظور المحظور يعني أي الحرام الحرام ما يصاب على تركه ويعاقب على فعله محظور يخاه حرام جتون ويو دلغن قطاع ترغتن تيو ديسن سواب رغتن فالن كنا مندوب مفعلن كنا واجب جن فعل واجبا محظور فعل مندوبا مكروه بكم لما كنا قدام هنديرو فعل قبل مثلا يو توكو سيغلي شنانو سيغلي يو مو توكچ سيغلي شناني ساتو سيغل توكچ كبي سيغلا واجب ضده حرام مندوب ضده مكروه فهمتم مكروه فعلا إساء مندوب حرام فعلا إساء واجب أفعل متبينتي حلال خنان على خلمان كنان على جرو توكي قف توكي سمالي مباح ايش ديسه ما شاء الله الله اكبر تكبير تكبير
يا جماعة قولوا الله أكبر الله أكبر أكل خناف درسي تنيا تن نموت أقول قدام جدون كيس بوفن مني كيس الدبي خنكنت يانو واهي برنوتا خنيا كيسا يداك أوكتا ما جنريفو يداك أوكتا وفوك نفكا أجل أفان روتي يا أنت يا بشاري تغلي خدتي حركة خيتين أفان كيتين أبو فتي حركة خيتين رتي نمنا تبوچو ننجرو وفي خيتي وفي ميتي وفي نياتي ججن يداك أوكتا وفوق نفكا نمني روتي سنتنا خيستي فجدمتني قرآن كرين نمني روتي سنتنا قادران بولين بودا وفي تيسني ميدم تنجج أكرفني هنگام ما سيدوران تجورا قبطين اتيانتو ومن لا يكرمه العلم لا يكرمه العلم من قدوتين يا خبر جرت نما علمي خبجي علمي تنتي قرن كنني يودو هنگ بيفيت من غلاف الى غلاف اللي وسقرات اجراتي علمي تنسن خبجو في علمي سدكيسي اتي علمي دكيسي يجو وامچ علمي اواتون خبجا علمي تراي warri qaatiraa asitti duuba waamichi ilmiidhaa bakka kanatti qaatiraa isin bulche kabaja ilmii kabajaa jirtanii beeka kabajni ilmii isinarra kabajaa jirtan kun guyyaa takka isinilleen isin fuudhee sadarkaa teessan fi duniyaa wal akhiraa sadarkaa guyyaa takka isinirra dhaabuuf ta'a nama ilmii ol fuudhu ilmiin kabajjee ol fuutii ilmiin kabajjee akkasii ol fuutu yoo barbaadde ilmii tana kabaji ilmii tana guddisii qabxiin itti aantuu fi qabxiin amma gaa eegalarraa maqaada keenya kan nuti arra eegallu tathiiru wi'aa'ul ilmi tathiiru wi'aa'ul ilmi maal jechuudha mata dureen weelkaa ilmii tanteetti barattu hiisha yookaawu sanduuqa yookaawu duuba maal jedha taguuga hankee taguuga keeysilaa raashinatti naqattu qulqulleeffadhu jetti duuba taguuyni ati ilmii itti naqattu namni duuba hoggaanii fi oomishe midhaan isaa qallaba gumboolla naqataami kumbar qanqalloo itti naqata atiin asii laffaatitti jirtu atiin asii qaraati jirtu oomishtu kana eessa galfatu deemtu oomishtu dila akkana carraayitu kana laffaatii halkan guutuu qaatiraatti bultu guyyaa guutuutti beelooteetti dheerottu qaariyaa manaa baateetti ala teessu kana oomisha hankee kana bakka itti ol kaayattu wi'aayini hankee guddaan qalbi wi'aayini hankee boolliti tantee guddoon qalbii erga taate qalbii tantee tana qulqulleeffachuu qabda qalbii qulqulluu yoo ta'in العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف علمين تن فاية قلقلونا فاين قلقلون بكا قلقلونا خاين صندوق ورقي خي سخاني في صندوقين دوبا أكو مثلا أغردي تمانتي ما في موزة خي سخان تقومتي فعلمين تن إرقا فاية تاتي فاية بكا جب دوبا قلقلو خاو كبدايت تاتي هيرو يا ولين علمين تن قلقلو يفت وهو القلب يتي واني قل ليسن تنسلا خيشة تتواخيشة تركيز سن القلب برون ندا يتي وبحسب طهارة القلب يدخله العلم فيه هنقوم أتيسيسا ديته هنقوم أتيسي قل ليسته علمين تسيسين تي أكا خنيسا غابورا ولاني تقل جنيت علمين قلبين دنتي أكا غابورات akka gaabure jechuun duba kanniisa abuureetti galuuti yoo ati qalbiin dante onneen sun xaaramte isiin qulqullooyte ilmiin ofuma isiitii dhuftee itti galti ati deemtee qaraatee laffaatee taa'uudhaanuu sin barbaachisu wantoota irraa isii qulqulleessuun barbaachisus ni dubbanna namni mana jirtanillee ciqilfadhaatuma shilimiin jeeyinaati dhaggeeffadhaa isin fayyaddi ilmaan keessan fayyaddi ilmaan keessan fayyadamuun ilmaan keessan waan kana isinii wajjin dhaggeeffatanii barachuun sadaqaa jaariyaa tanteetii beeku yaa haadha ilmaanii yaa abbaa ilmaanii ilmaan kan kee kan duuba ati asirratti dhiiftee irra dalagaadhaa fi waan biratti ati shaakalchiiftu sadaqaa jaariyaa siin ta'uu beeku akkuma sadaqaan jaariyaan jirtu sayyaa jaariyaan isin jirti beekadha
atiin irraan tana ilmii quraana barsiistee ilmoo tante if duubatti nan bisne ilmoon tante yoo hammeenya dhaaltee addunyaa tana si booda hafte hammeenyi ajaa wasafni isiin dalee dubar dhufee qabritti si rakkisuu taa'ee akkuma sadaqaa jaariyaan jirtu sayyi'aa jaariyaan jiraachuu danda'e gurbaa gaafa kaan suuratul kaaf keessatti qissaa isaa Khadarii fi Muusaan dubbatan kanaadhaaf abbaan du'anii jannata jiran hammucaan kun duuba si booda ummata san booda jallina dalageeti haadhaaf abbaa jannataa baasa akka inni amma du'ee yeroodhaan haadhaaf abbaa bira dhaquuf gurbaa kan ajjeese nabiyullaa Muusaan alayhi salaatu wassalaam nabi Khadiir alayhi salaam nabi Muusaan ajjee yaadadhaa seenaa uftanii tattaa'ina ilmaan teessan barnootuma laatiniitiif akkuma san luqaa ajnabiyyaatii fi qabeenyuma kana dhaalchifnee biraa deemnettanii yaadinaa waan akkana wanni isin dhaalchiftanii deemtan boodarra deemtee ati akka jannata keessaa si baaftee azaaba keessaa si galchitu tana qofa qofa yoo ammaan sadaqaa jaariyaa ilmoo tantee godhuu dadhabde dhala ooltee duuturra si caala ilmoon akkuma samaraa almaalu wal banuuna ziinatul hayaati dunyaa rabbiin jee quraana keessatti dubbatee jiru akkuma gaarii midhaan dasii onneedhaa taatee jirtu sanitti azaaba onneeti sitti ta'u teessi beeku si shaakaluu teessi addunyaan tun si shaakaluu teessi ilmaan kan kee kun kanaaf ilmaan kan kee qaadaraa bulchii teessisi khayrii diin islaamiif raabsamtu dhaggeeffachiisi bakka diin irraa raabsamutti ilmaan kan kee qaadaraa bulchii geessi seenaalee dura dabarte seenaa akka ilmaa haadha imaamu shaafii fa'a haadha imaamu ahmad tan halkan duuba nyaachiftee qopheessitee sa'aa kudhan waraanni bagdaadiyyootaa yeroo isaan halkan galan ilma isii jala keessee halkan qajeelchitu seenaa isaanii ni beektan ahmad ibnu hanbal abbaan mazhaba guddaa kanaa abbaan mazhaba hanbaliyyoota abbaan duuba fatwaa aalama kana hundaa kan ta'e haati isaa namni kun ni hataamu yeroo tana duuba maal gootee bakki itti inni baratuu fi bakki manni haadhaa jirtu amna isaa meeqa adda fagaatu sheyni ahmad ibnu hanbal darsii subii salaatanii darsii eegala mucaan kun lafti asii akka baddeessaa kanarra fagaatti asii akka magaalaa baddeessaa nuti har'a baddeessaa miti haloo tanaa asitti as baasuu dadhabe asii haloo tan ilmoo geessuu dadhabe hadaraa obboleeyyan keenya waan kana jalaa waan raftanii miti yeroo tana duuba maal godhee haati ahmad ibnu hanbal tun waraanni bagdaadiyyoota halkan murni magaalaa marsitee naannawa magaalaa tan eegaa bulte mana isaanii kana jalarra karaan dabra halkan sa'a kudhanii gala deeman jarri kun yeroo hunda naannawanii biyya naannawanii eegaa bulanii gala deeman karaa kanarra haati ahmad ibnu hanbal nyaata sa'a sagalii mucaa kana kaaftee akka har'aa sa'aatiin hin jirtu beeku alaarmiin banattee isitti iyyitu hin jirtu beeku maaliin akkasi kaafti malee yeroo isii toohattee mucaa isii qaatiraa bulchite mucaan isii haadha isaa akkasiisan ka arge mucaan hirriba dhiisee sa'aatiin geesse jee gaafa sa'a sagal ijaatti ol ka'ee dhaabbatu qaba Allahu akbar Allahu akbar seenaa keessatti itti gaddeemnaa edana walumaan bullaa duuba yeroo tana halkan kee wanni ol ka'ee dhaabbate sa'aatii afur sa'a shanitti ol ka'ee dhaabbate ilmii tanaatu onnee isarratti mana jaarrate duuba ilmiin gaafa onnee irratti mana si jaarrate hirriba si dhabsiifti beekar hirribuma jaan kanaa fi dadhabbii fi maal jaan kanaa namni argu beeku gaafa rahaa qaban akkanatti ta'an malee nama wanni itti jiru malee namni ilmii baratu rafu seenaa takka gara itti dhufuu teenya haadha qaba gurbaanii haati isaa tun rafiyattiin ifaa isaa saanaa jala kaayee akka nama rafuu haadhaa wajji gachiisa gara itti dhufuu teenya seenaa tan madaraa carraa keessatti wanni hirribaan jirtu si warra waa nyaatan nyaadhaa yeroo tana duba gisee haati gachiiftee haadhaan isiin kursitu dhaggeeffata hogga haati isaa shirim jette ifaa isaa saanaa irraa obaree ol ka'ee qaraatii isaa eegala halkan guutuu muraajaa darsitti bula diin islaaminaa akkatti eegamee nutti as dabre akka nuti har'a hirriba rafnu kanaa miti sini galee kanaaf nuti har'a asumatti teenyee diin sanuu barreeffame jarri bargaafas qaadaraa barreessaa bulan qalamaa fi daftarri akka har'aan jiru dhagaa fi lafa irratti barreessuu turan
nuti arra waraqarratti barreeffachuu dadhabnee qalamaa fi waraqaa magaalaa bitatu dadhabnee habinne bakka itti darbinee hin beeknu. Kanaaf ofaa jabeessinu qalbii teenya haa tiifannu qalbii teenya haa xaarannu. تطهير العلم وهو القلب وبحسب طهارة القلب يدخله العلم فيه وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم هنغماتي قلبي تنتيديتي وليسته علمين كيس سيسنتو سيدا بلما ديمتي ميمور مكاباسيتي نسيداغا تيرابايتي داغول داواتو ما تيورامدو بلتا ديمتي لفديسا ايفون ما في ايميل انترنتي تنقول حقو ما ديرا ورابدو بوتم من سي بلتا ديم علمي ركسني مالي علمي قبانا فزي خطاب خلق قريه متا كيرا قبانا بوتا بواجاني. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه